Akkam jirtu daawwattoota keenya odoo 5 isinitti himaa odooliin ani Mulaa Saffaati. Abbaan alangaa waliigalaa federaalaa qaamolee haqaa waliin marii taasisaa jira. Marii kana irrattis qaamoleen poolisii manneen sirreessaa fi manneen murtii argamaniiru. Marii kana haasaan kan banan abbaan alangaa waliigalaa federaalaa Dr. Geediyoon Ximootiyoos mariin kun qaamolee haqaa yakka ittisuu keessatti hubannoo gahaa akka horataniif kan gargaaru ta'uu himaniiru. Kanaaf gara fuulduraatti qindoominaan waliin hojjechuu fi waltajjiin kun kan gargaaru ta'uu kan himanii Dr. Geediyoon mariin kunis karoora waggaa 10 kan mana hojichaa fi karoora waggaa 1 kan mana hojichaa irratti xiyyeeffachuun marii taasifamudha jedhaniiru. Maddi tajaajila oduu Itoophiyaati. Gabaabuna Itoophiyaa irratti weerarri vaayirasii koronaa dhiibbaa qaqqabsiisuu dandamachuu abbaan taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaa beeksise. Ayyaantu Tulluu dabalata qabdi. Gabaabuna Itoophiyaa irratti weerarri vaayirasii koronaa dhiibbaan qaqqabsiisuu dandamachuu abbaan taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaa beeksise. Itti aanaan daayirektara olaanaa abbaa taayitaa bunaa fi shaayii fi itti gaafatamaan damee gabaa obbo Shaafii Umar weerarri vaayirasii koronaa sadarkaa idil addunyaatti erga mul'atee kaasee akkuma dameewwan daldala biroo gabaabunaas haala olaanaan akka miidhee ragaan ni mul'isa jedhaniiru. Ta'us abbaan taayitichaa qonnaan bultootaa fi dhaabbileen buna ergan waliin hojjechuun miidhaa qaqqabuu danda'u dandamachuu danda'ameera jedha. Obbo Shaafiin weerara vaayirasii koronaa caalaa faddaalli seeraan alaa fi kontiroobaandii dhiibbaa cimaa qaqqabsiisaa jiraachuu himaniiru. Rakkinicha furuufis qaamolee ilaallatu waliin qindoominaan hojjechaa jiraachuu ibsaniiru. Kanarra darbees buna jallisii fi kilaasteraan misoomsuun bu'aa gaarii argamsiisuu himaniiru. Abbaan taayitichaa oomishtummaa bunaa guddisuu fi fedhii gabaa alaa dabaluuf hojiiwwan garaagaraa hojjetaa turuu ibsaniiru. Buna waggoottan arfan darban gara biyya alaatti ergaman caalaa raawwiin bara darbee fooyya'aa ta'us dubbataniiru. Baajata bara 2012tti bunni kuntaalli 200 fi 70 alatti ergamuu himaniiru. Baajata bara 2013ttis buna qulqullinni isaa eegame kuntaala 300 fi 12 erguuf karoorfamuu ibsaniiru. Itoophiyaatti namoonni miiliyoona 1 balaa lolaan miidhamu koomishiniin hoggansa sodaa balaa biyyaalessaa beeksise. Itoophiyaatti namoonni miiliyoona 1 balaa lolaaf saaxilamuu fi namoonni 300,000 fi 13,000 qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa'u koomishiniin hoggansa sodaa balaa biyyaalessaa ifoomseera. Namoota balaaf saaxilaman kanaaniifis deeggarsi barbaachisu taasifamaa jiraachuu itti aanaan koomishinara koomishinii hoggansa sodaa balaa biyyaalessaa Dammanaa Daarotaanii ibsaa har'a laataniin beeksaniiru. Yeroo itti aanuttis balaa lolaa mudachuu waan danda'uuf of eeggannoo cimaa taasifamuu akka qabu abbaan taayitaa misooma yaa'anii hubachiisaniiru. Godina Shawaa Lixaa aanaa Calliyaatti ayyaana masqalaa sababeeffachuun maatii harka qalleeyyii 3,600 oliif deeggarsi midhaan nyaataa, zayita nyaataa fi meeshaalee qulqullinaa qarshii 900 oliitiin tilmaamamu deeggarsi kenname. Sooniyaa Mahammed dabalata qabdi. Godina Shawaa Lixaa aanaa Calliyaatti ayyaana masqalaa sababeeffachuun maatii harka qalleeyyii 3,600 oliif deeggarsi midhaan nyaataa, zayita nyaataa fi meeshaalee qulqullinaa qarshii 900 olitti tilmaamamu deeggarsaan kenname. Dhibee COVID-19 wal qabatee rakkoolee gama diinagdee hawaasaa irratti mudatu furuuf maatii harka qalleeyyii godina Shawaa Lixaatti adda bahan gargaaruuf hojii hojjetameen midhaan nyaataa kumtaala 3,500 midhaan nyaataa kumtaala 3,500 ol kan sassaabame yommuu ta'u dhalattoota godinichaa biyya keessaa fi kanneen biyya alaa jiraatan irraa qarshii miiliyoona 2,000 ol sassaabuu akka danda'ame itti aanaan bulchaa bulchiinsa godina Shawaa Lixaa obbo Ajamaa Tolosaanii dubbatu. Aadaa wal gargaarsaa hojii tola ooltummaa godinicha keessatti hojjetamaa jiru cimee itti fufuu isaas obbo Ajamaan dubbatanii jiru. Akka aanaa Calliyaattis ayyaana masqalaa sababeeffachuudhaan anuma uummata aanaa kanarraa fi dhalattoota aanaa kana ta'an iddoo biraa jiran walitti qabame guyyaa har'aa kana akkuma kun amma mul'atu sababa ayyaana masqalaatiif kennameetii jira. Hojii tola ooltummaa harka qalleeyyii godina Shawaa Lixaa aanaa Calliyaa gandoota 22 irraa adda bahan gargaaruu irratti dhalattoonni aanichaa bakka garagaraatti argaman arjooma adda addaatiin birmannaa taasisuu kan himan bulchaa aanaa Calliyaa obbo Amaanaa Milkeessaa keessumattuu barattoonni maatii harka qalleeyyii barumsa irraa akka hin oolleef deeggarsi meeshaalee barnootaa taasifame muuxannoo ta'uu cimee akka itti fufuu gaafatanii jiru. Ammallee aadaan kun aadaa gaarii waan ta'eef
wal deeggaruun, wal bira dhaabachuun, wal jajjabeessuun aadaa gaarii waan ta'eef fuulduraafis aadaa bareedaan gaariin kun cimee akka itti nuufuuf. Namoonni deeggarsi taasifameef abbootii qabeenyaa dhalattoota aanaa Caalliyaa bakka adda addaatti jiraatanii fi qaamolee gumaacha kana irratti hirmaataniif galata galchanii jiru. Baay'ee na rakkisa yookiin ashabooyyuu manaan qabu ta'a maaltu beekama. Ana yoo ta'e ammayyuu toon ciisuun iddoo ciisaatti ka'ee dhufe na dhukkubayyuuti. Har'a immoo yaa'u kana yoon ciisee kanarra intin jedhe immoo nu na darba jedhee tanan dhufe dhugumadha. Dhibee koronaa wajjin wal qabatee maalii rakkoon isin irra namaatti nu qaxarullee dhabneetu baay'ee rakkachaa ture. Baay'ee dhagaa rakkoon odeeffamee dhumu malee baay'ee dhaga. Egaa obboloonni keessan waasanii godhaniiru maal jettu? Inni eebbifnaan isa qaban irratti isaaniif haa dabalu, waaqayyo isaaniif haa tolu, isaaniif biddeen isaan irratti biddeen haa dabaluu fi isaaniif haa tolu jenneetu eebbisna kan. Naggasaa. Har'a gargaaramtanii tuutoo gargaaramuu baattan ayyaana kana irratti rakkattu ture? Homayyuun qabu manaa wantuu namaan qabadhee taa'aa inni humna irratti jigaaree yaaddaa jira. Antoleen naa kenne sayyoo ammayyuu haa kennuuf, an qabuuf haa dabalu, fayyaa haa kennuuf. Anas immoo anna gargaaree jabina naaf haa kennee amma qanii hootitti immoo na jiraachisu wannaa dhaabateefis haa dhaabatu gooftan. Ijoollee mormaatu ijoollee sinii ta'ee mucaan maatirraa duute tokko jabaadha garuu isuma wajjiniin hangala. Inni erga haati duute waggaa lamadha. Isa wajjiniin isaanuma bilisuma bichaan hangala mana namaa keessatti. Ammayyuu isaanis immoo gargaaree gooftan. Kan baay'ee rakkanna namni keenya inni kaan qoraan baataa inni kaan bishaan gurguree bula rakkina baay'ee qabna. Kana gubbaarratti ani garuu hunduma keessaa wanta akkasii dhalannee arginees hin beeknu. Maloota ittisaa weerara vaayirasii koronaa of eeggannoo hojiirra oolchuun barnoota eegaluuf qophiin xumuramuu biiroon barnoota Oromiyaa beeksise. Hubannoo barattoonni weerara vaayirasii koronaa irratti qaban cimsuu fi miidiyaaleen fayyadamuu hojjetamaa turuu itti aanaa hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa obbo Efreem Taamruu ibsaniiru. Dareewwan dabalataa hirmaannaa uummataa fi baajetaa mootummaan ijaaramaa turuu kumni 32 xumuramuun qophii ta'uu obbo Efreem ibsaniiru. Manneen qulqullina sadarkaa isaa eeggatan kumni 8 fi 194 ijaaramuun tajaajilaaf qophaa'aa ta'uus himaniiru. Itoophiyaatti weerarri vaayirasii koronaa manneen barnootaa 42 ol hojii dhaabuu fi barattoonni miiliyoona 26 barnoota ala taasisuun isaas kan yaadatamu. Torbee darbee lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii daran dabaluus lakkoofsi namoota vaayirasichaan du'an immoo hir'achuu dhaabbanni fayyaa addunyaa beeksise. Torbee darbee keessa qofa addunyaa irratti namoonni haaraa miiliyoona 2 vaayirasii koronaan qabamuu isaanii dhaabbatichi ibseera. Tatamsa'inni vaayirasichaa torbee kana dhibbeentaa 6 dabaluu eeruun erga weerarichi mul'ate isa olaanaa ta'uus dhaabbanni fayyaa addunyaa beeksiseera. Torbee kana akka addunyaatti weerarichi dabaluu kan eeree dhaabbatichi Awurooppaatti dhibbeentaa 11, Ameerikaatti dhibbeentaa 10 dabaluu ibseera. Haa ta'utii lakkoofsi namoota weerarichaan lubbuu dhabanii dhibbeentaa 10 hir'achuu dhaabbanni fayyaa addunyaa ibseera. Torbee darbee lakkoofsi namoota dhibichaan du'anii Ameerikaatti dhibbeentaa 22, Afrikaatti ammoo dhibbeentaa 16 hir'achuu dhaabbatichi beeksiseera. Kolombiyaa, Meeksikoo, Ikwaadorii fi Biilooviyaatti ammoo lakkoofsi namoota du'anii haalaan hir'achuu himameera. Daawwattoota keenya kan daawwataa jirtan oduu FIBT. Dr. Tedros Adhanom fi Artist Abel Tasfaye namoota dhiibbaa uumtoota bara 2020 keessatti hammataman. Barruun Times Dr. olaanaa dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros fi dhalataa Itoophiyaa Artist Abel Tasfaye dhiibbaa uumtoota bara 2020 namoota 100 keessatti galchuun filateera. Dr. Tedros damee hooggansaanii wallisaa Abel Tasfaye ammoo damee artistoota keessatti filatamaniiru. Daarektarri olaanaa dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom kutaa addunyaa fi namni kamiyyuu tajaajila fayyaa qulqullina qabu argachuu qaba ejjennoo jedhu qabaachuu isaanii barruun kun eereera. Weerara idila addunyaa vaayirasii koronaa ittisuu fi abdii fi kaayyoo cimaa qabaachuu isaanis ibseera. Lammiin Kanaadaa dhaloota Itoophiyaa Artist Abel Tasfaye wallisaa, walaleessaa fi piroodusera muuziqaa sadarkaa idila addunyaa irratti dhiibbaa uumuu danda'u ta'uu barruun kun ibseera. Abeli albamii After Hours jedhamu bara 2020 hojiirra oolchuun dhageettii olaanaa argachuusaas ibsameera. Daawwattoota keenya oduuleen FIB kanneen fakkaatu qophiileen FIB afaan itti fufuu oduu waliin mul'asaffaan ture nagataa.